Dhiirri maaliif dubartii hudduu guddaa barbaada? Saayinsiin kana irratti maal jedha laata? Yooyyaa ashamaa harka fuunee hordoftoota chaanala Sulxemaan Abborroonni taataniif warroonni haaraa taatanii gama chaanala kanaa dhufaa jiraattanis weelkam anaa dhufuu baga nagaan gama chaanalaa Sulxemaan Abbi dhuftan jechaa akkanumas sabiskiraab gochuudhaan viidiyoos gaafa daawwattan laayikii fi sheer hiriyoota keessaniif gochuudhaan hamma xumura viidiyoo kanaatti na faana turaa. Dubartiin hudduu guddaa qabdu yeroo walqunnamtii saalaa dubartii hudduu qalloo qabdurraa baay'ee mijattuudha, baay'ee namatti tolti. Kunis sochii walqunnamtii saalaa keessatti qaamni ishee lallaafaa ta'eetu isatti dhaga'ama. Hudduun ishee ni sosso'a, akka galaanaatti raafama. Kun immoo dhiira ni gammachiisa jechuudha. Dubartiin hudduu guddaa qabdu dhiira siree irratti hin rakkistu. Kana yoo jennu hudduun ishee ulfaatina waan qabduuf yeroo walqunnamtii saalaa asii fi achi sigigaattee isa hin rakkistu. Sirritti gadi fageenyaan qaamni isaanii akka walitti seenuuf ni gargaara. Warri jedhanis hedduudha. Adeemsa jijjiiramaa tirannaa dhala namaa keessatti dubartiin hudduu guddaa qabdu akka barbaachistuu taatee sammuu namaa keessatti katabamee jiraataa kan dhufedha. Kun immoo osoo nuti hin beekin dhiirri hudduu guddaa qabaachuu dubartii wal hormaataa keessatti daa'imman an irraa dhalchuu danda'u seeraan harma hoosistee naaf guddiste jedhee waan yaaduuf, sababniin isaas coomni naannoo hudduutti kuufame kun gara aannaniitti jijjiiramee sammuu fi qaama daa'imaa ijaaruu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef hudduu bal'inaan ni filatama dhiiraan. Qabxii kana saayinsiin maal jedhaa? Ni deeggaramoo ni morma laata kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a. Eeyyan guutumaan guututti ni deeggara. Naannoon qaama saalaa dubartootaa hudduu guddaa ni lallaafa. Lafeen nama qoqqooqu hin jiru. Hidhiin qaama saalaa furdaadha. Kun immoo gadi fageenyaa uwwisaa waan dabaluuf qaamni saalaa dhiiraa hundi akka qaama saalaa dubartii keessa seenu taasisa. Dhiirri ammoo kana ni barbaada. Yoo kana jennu dhiirri hundi hudduu guddaa barbaada jechuu miti. Filannoo isaa abbatu beeka. Mee waa'ee guddina hudduu dubartootaa kana irratti waa jennu laata? Hudduun dubartootaa iddoo itti coomni kuufamuudha. Kun immoo coomni kuufamu kun akka cooma gara biraatti kuufamu dhukkubaaf kan hin saaxilu cooma isa sirriidha. Kanaafuu dubartoonni coomni qaama isaanii gara biraatti akka hin kuufamne sochii qaamaa gochuu qabu. Yeroo sana hudduu isaanii qofarratti kuufamuudhaan sheeppii kennaaf jechuudha. Faayidaan hudduu guddaa qabaachuu maalidha kan jedhu kan waliin ilaalu. Tokkoffaan faayidaan hudduu guddaa qabaachuu dubartootaa inni tokkoffaa irratti kan ilaallamu midhaagina. Midhaagina yeroo jennu wal nama hin gaafachiisu. Midhaaginni hudduu dubartootaa kun keessa darbee shamarran akka qorichaatti abbaa warraa isaanii akka fayyisan ni amanama. Lammaffaan kan jedhu daa'ima qaroo dahuu nama dandeessisa. Dubartoonni hudduu gurguddaa qaban
daa'imni isaanii sammuu cimaa akka qabantu himama. Kunis daa'imni guddina isaaniif cooma isaan barbaachisaa parsentii 60 sammuu coomaa irraa ijaarame. Cooma kan ammoo bakki kuufamee jiru sanaa daa'ima ishee soorti jechuudha. Eegumsa balaa naannoo mul'itiif. Kunis wal nama hin gaafachiisu. Dubartiin iddoo guddaa qabdu balaa ni dandamatti. Sababni isaas humni jalqabaa coomaan kuufame sana irratti waan hafuuf lafee maayishaawwanii fi nervoota hin miidhu jechuudha. Akka dubartii beelaaf hin jilbeenfanne godha. Coomni madda anniisaa olaanaadha. Kanaafuu yeroo amansiisaa nyaata qaama keessaa hir'atu cooma sanatti dhimma ba'anii yeroo dheeraa turuu danda'u. Dubartoonni hudduu guddaa qaban jechuu kooti. Carraa dhukkubootaan qabamuu baay'ee xiqqeessa. Fakkeenyaaf dhukkuba onnee, sukkaaraa, tiruu fi kan kana fakkaatan akkamitti yoo jenne coomni naannoo sana jiru hiddoota dhiiga qulqulluu godhee eega kuufamee hidda dhiigaa hin duuchu jechuudha. Faayidaa kana qofa osoo hin taane hedduus qaba. Danosdha. Laakkamees himamees akkanatti waan dhumu miti. Isaan kun muraasa kan namoonni beekamu jechuudhaan qabadhee kan isiniif dhufeedha. Kanaafuu hudduun guddaan akkuma alarraa bareedu faayidaan isaas akkasuma jechuudha. Waan na dhageeffattaniif galatoomaa. Yeroo keessan aarsaa gootanii filannoo keessan chaanala Sulxeemaan aappii waan taasifattaniif hedduu isin galatoomfadha. Galatoomaa. Fayyaa hin dhabinaa. Fayyaan faayaa.